irreeffana irree waaqataaf ganna ilijjanee fuula kee dhaabbana har'as baruu si malee maal qabna gurraacha garaa garba tokkicha maqaa dhibba yaa waaqsi kaadhanna gurraacha garaa garba tokkicha maqaa dhibba yaa waaqsi abdanna oo yaa maree. kabaja ayyaana irreecha kan bara 2013 dhaan nagaadhaan isiniin gahe FIB irraa qophii simboo aartii keenya har'aa jalqabnee jirra. Qophii keenya har'aatiin mana uffata aadaa garaagaraa irra deemuudhaan haala dhiheessii uffata aadaa kan bara darbeerrammoo bara kana maaltu adda isa godhaa maamiltoonni haala kamiidha kan isaanii uffata isaanii fudhataatiin jiranii kan jedhu irratti mana uffata aadaa garaagaraa irra deemnee turtii taasisna. Anallee haala kanaan bareedee sagantaa kan akka dhiheessu kan na godhe mana uffata aadaa Booranaa fi Baarentuu guddaa galateeffachaa gara qophii kootiin cehaa aga xumura qophiitiin waliin tura na duukaa bu'a. baga wajjin nungae Mega amma irreecha irratti mogaa irreechi fi uffanni aadaa kan wal qabateedha. Egaa yeroo irreechaa kana qarreen qeerroon abbootiin keenya haadholiin keenya uffata aadaadhaan kan isaan miidhaganii gara irreechaa deemanii mee bara kana dhiheessiin isaa maal fakkaata? Bara kana qophiin ayyaana irreechaa xinnoon jala qorraadha. Tokko dhibee koronnaadhaan wal qabatee lammaffaa haala rakkina tokko jirurraan kan ka'e
qophiin irreechaa nu akka qophoofnetti namni dhufee uffatallee bitachuu hin dandeenye. Na sodaa tokkotu jira. Waraqaa waamichaatiin galtan gatii jedhameef namni xiqqaan gatii galuuf namni dhufee uffata aadaa hin bitu waan takka hin jiru barana nuyi hoo xiqqaate waggaa 20 ol hojjedheen jira. Irreecha kana torbee 3 ji'a tokkotti namni hiriiran dhufee kan nurraa bitu kan nurraa nu ajajatanii kutaarraallee dhufanii fudhatanii nu ajajatanii irreechi kun jala bultiin isaa baay'ee oo'a ture kanaan dura. Waggaa 20 oliin kan hojjedhe ayyaana irreechaa kun waggaa dheeraadhaaf kan adeemsifamaa ture. Barana garuu keessumattuu adda namni huccuu hin bitu hin dhufus maaliif namni irreechaaf yeroo qophaa'aa jiru waraqaa nama qabutu galaa nama xiqqaatu galaa dhibee koronnaa kana gatii jedhameef gatii haala tokkoon ka irraan namni dhufee hin bitu uffata akkuma qopheessinitti kun hin ta'a hunduu waan qabanneetuma teenya manni keenya kun callisnee teenya akkuma argitan kana. Sababa gaa Covid-dhaanis wal qabatee gaa ayyaanni bara kana irratti gaa namni hedduminaan illee gaarummaachuu akka hin dandeenye illee gaa himameedha kan jiru. Haa ta'u garuu meesini namoota muraasa dhufaniif illee haa ta'uti wayyaa aadaa diizaayinii garagaraadhaan kan yeroo kaanii caalaa waan haaraa maal qopheessitan? Nuyi uffata aadaa gosa lamaan qopheessine. Gosa lama jechuun typical culture fi ammayya kan ta'e kan qopheessine. Wanta ammayya ta'enis uffanni keenya baay'ee kan bareedu ammayyaanis qopheessine typicaldhaan normaldhaanis hin jira. Waggaa kana qopheessinu namni kan fedhe aadaa irreecha irratti ammaan mul'isu aadaa isaa qulqulluu ta'ee wanta ammayyan taane irratti irreecha irratti kan uffatamu garuu nuyi wal qabsiisnee waan diizaayinii adda addaa ammayya ta'een hundaa qopheessinee jirra. Haala rakkina barana dhibee kana wajjin wal qabate irraan kan ka'e huccuma tokkoof lamallee hin gurgurre akkuma argitan kana. Haa ta'u garuu namni fedhiin nama isa diizaayin ta'e immoo isuma tiipikii ta'e irratti isa kamirratti fedhiin nama yeroo baay'ee cidha irratti isaa ta'u irreecha irrattis yeroo baay'ee fedhiin nama isa kamirratti irra caalaa kan baay'atu. Fedhiin nama irreecha irratti tiipikaalii barbaada namni. Kan diizaayiniin taane aadaa ganama qulqulluu isa ganama nu wajjin dhalate aadaa keenya isa nu wajjin dhalate namni isa barbaada irreecha irratti. Cidha irratti immoo ammayya kan ta'e faashiniidhaan namni kan barbaadu. Uffanni keenya kun amma faashiniidhaan baay'ee guddate eessa jira eessa biyya alaallee biyya Awurooppaa hunda uffanni aadaa Oromoo akkuma namni beeku iyyuu uffanni keenya baay'ee guddatee jira. Meeshaan illee mi'aawu rakkinni tokkos hin jira rakkina baay'eetu jira. Sanuma keessa cabsinee baanee obsinee wanta meeqa keessa dabarsinee har'aas geenyee jirra. Cidha irratti faashinii barbaadama. Kennaadhaa fi barattoonni yeroo eebbifaman dubartiin hoggaa deesse kennaan walumaa gala kennaan uffatuma aadaa ta'e ammayyaanis ta'e tiipikaalii irreecha irratti garuu kan barbaadamu yeroo baay'ee aadaa tiipikaaliidha kan barbaadamu. Ani uffata aadaa kana irratti muuxannoo waggaa dheeraan qaba. Xiqqaate gara waggaa 22 hin ta'a. Yeroo harkaan hojjetamu uffata aadaa kana kanan calqabe waldaa maccaaftuu lama waggaan hojjechaa jiru yeroo sani kan calqabame yeroo san akkanatti iyyuu uffanni barame amma garuu uffanni keenya kun galanni rabbi haa ga'u rabbi guddaa galanni haa ga'u addunyaadhaa waliin ga'e uffanni aadaa Oromoo kun ani kanaafu kan arguun kiyyaayyuu baay'ee na gammachiisa yeroo uffata aadaa kana calqabnu baranu calqabnu sani namni akka addaatitti nu laala kan nu jibbullee har'umallee kan nu qeequ kan nu jibbu hin jira nu harkatti tuffatu hin jira amma garuu saba Oromoo donteen sabaaf sablammoonni biraatillee uffata keenya kana dharrahanii dhufanii warra bitantu jira warrumta afaan hin beeknellee nu haati keenya Oromoo abbaan keenya Oromoo dhadhanii jaalalarraan amma jaalachuutti ka'an jaalatanii uffanni kuni ani warra koon Oromoodha uffata kana nan jaaladha afaan hin beekne malee jedhanii warra dhufanii nurraa bituut warra kireeffatuut kiraayillee warra dhufanii jiru hambitu hin jiru garuu barana irreechi baranaa kuni xiiqii keessas galamee jira xiiqii keessas galamee jira egaa uffata duwwaa miti onnee naa jiraatu kanuma rabbi guddaa kan kadhannu Oromoon tokko ta'ee injifannoodhaan mirgaan bee akka mirgaan galu kanan barbaadu ummata Oromootiif kan hidhame nuuf gadhiifame kan du'e egaa Waaqayyo nafsee isaa nu amaaru
warra hidhame nuuf gadhiifame hawwalii galuu didellee walii galee tokko akka nuuf ta'uuf hawwiin kiyya yoomiyyuu halkanii guyyaa kana Oromoon keenya dubbiin keenya yeroo hunda adda faca'uu kanatu diinaf karaabaneet diinni mataarratti kan nu gale adda faca'uu keenya fi walii galtee dhabuu keenya ammas waaqni Oromoo waan dachii kan uume Oromoo tokko nuuf godhee hani dhames nuuf hiikamu hawwalii galuu dadhabes walii galee mirga keenya guutuudhaan kabajannee biyya keenyarra nu jiraachisu waaqni ijoolleen keenya qeerroo qarreen keenya nuuf haa bulu qarree haadholiin keenya abbootiin keenya nuuf haa bulan nurratti dagaagan kanan barbaadani kana hawwiin kiyya kana Miidhasni muuxannoo yeroo dheeraa akka qabdan egaa waggaa 20 ol akka hojjettanii natti himtanidha kan isin jirtanii mee waggaa 20 turtii isin hojii kanarra turtanitti yeroo gara yerootti dhiheessin uffatichaa maal fakkaata irra guddootti immoo yeroo irreechi qaqqabu yeroo baay'ee gaa kan baranaa ta'eeti malee uffanni baay'inaan barbaadama baay'inaan fudhatamas yeroo irreechaatti addatti gabaansaa maal fakkaata nuyi hojiin keenya uffanni aadaa kuni yeroo harka keenyan hojjennurraa kaasnee ammarree kunoo maashiniidhaan hojjennaa waan adda addaatiin hojjennaa chaayinaan illee nurraa koppii gootee hojjettee faa galchuutti jirti amma nu dhiiste isaan illee galchanii kun waan tokko kophee hin galchuu uffata hin galchuu yeroo ammaa kana harkarraa kaasee hanga maashiniititti hanga biyya addunyaa irratti beekamu kanarratti gabaan keenya guddaan waggaa keessatti si'a tokko kan hojjennu si'a tokko jechuun irreecha Oromoo irratti irreecha Rabbi nuuf kenne nu namarraa isif fudhanne hin ergifanne kan gandaati miti nu wajjin kan dhalate rifeensi kun si wajjin dhalate miti rifeensa mataa keenyati irreechi keenya rifeensa mataa keenyati kanaaf abbaaf irreecha keenya isaa jibbu irreecha kan amlikoos miti kan mitisi kan Rabbi nuuf kenne kennaa guddaarraa nu dhufe gatii ta'eef irreechi kanaafuu irreecha kanarratti hojjennee waggaa tokko guutuu kiraayis kaffallee nus ittiin jiraanne ijoollee keenya illee ittiin guddifanne namni meeqa biraanchi bakka meeqatti ba'a ana biraayyuu namni mana kana bahee uffata aadaa kana bane nama 14tu jira na bira hojjechaa kan turan nama 14 Adaamaa Bushooftuu hanga Kuyyuu Waliisotti na biraa bahanii ani har'aa miti dur waaqeffannaa yeroo dhaamnu waldaa Maccaaftuu Lamaatitti bara 91 irraa kaaseeti uffata aadaa kan harka keenyan hojjenna shiroo meedallee ijoolleen galanii banan jiru uffata aadaa kan harkaan hojjennaa koree waaqeffataa keessan ture koree waaqeffataa kanaan zoonii hundumarraa Oromiyaarra naannofnee aadaa isaa normaalii kan uumama hanganamaa wajjin aadaa qabu finneeti hojjetame amma gara ammayyaattis naannessine ammayyaattis amma naannessinu kaffaranjiin hojjetu oli malee kaffaranjiin hojjetu gadi miti uffanni aadaa keenya kun faranjoonni illee yeroo baay'ee dhufanii nurraa bitu yeroo baay'ee dhufanii bitanii kennaa kennu uffata keenya hin jaalatanii eenyumtu hin jaalata addunyaa irratti fudhatama kan qabu kan jaalatamu Oromoon hundumtuu ilma jaalatama gaafuma jaalatamu uffata aadaa kana ammayyeessitan jechuudha amma uffanni tokko hedduun isaanii yeroo laalamanii xiqqoo kan safuudhaan ala ba'anii fa'aa jiru kan aadaa biyya kanaati jedhamee dubbachuuf illee nama rakkisu tokko jiru kanarratti isin egaa muuxannoo waggaa dheeraas qabdu asittis kan isin hojjettaatiin jirtanii isaa hoo akkamitti ilaaltu isin waan tokko maal seete Oromoon safuu qaba durbii yeroo argitan yeroo tokko uffatanii kan safuu gadi tokko jira uffatuma aadaa ta'ee garuu kan ijatti namatti hin tolleetu hedduminaan hin mul'atu yeroo ammaa kana sani nu hin deeggarru aadaa Oromoo ta'e hammayyeessoo ta'e kan qaama agarsiisu miti kan safuudhaan ala bahu miti Oromoon safuudhaan deema gadaadhaan bulaa safuudhaan ala baanu namni tokko garuu maali akkuma faranjii san Oromoon qullaas hin deemu qaama agarsiisaa hin deemu kafana aadaa kana asiin qaama agarsiisee asiin maal godhe ammayyeessuuni faashinii soo hojjetame dheeraadhaan hin jira qaama guutuu kan dhoksee faashinii gosa baay'eedhaan jira kun amma narratti kan argitu kuni xilanni aadaa naannoo Karrayyuuti kan amma kanatti olaalte Afrikaa direesiidha gaafa gadhiifame kana callee irratti godhadha kun akkanatti kun Afrikaa direesiidha kanaafuu aadaa Oromooti aadaa Oromoo keessaa isatti amma xilanni kuni naannoon kuni inni kuni naannoo Karrayyuuti irratti kan uffatamu Oromoo adda baasuuf odonteen dhiifama
naannootti uffatamu amma naannoo Wallaggaa Ilubaa Boorjimma akkuma jedhamutti naannoo sanitti uffatamu maqaasiif dha'e malee kun hunduu kan Oromooti. Kana godhadhee kana hoon godhadhee callee kana yoon godhadhee aadaa Oromoo isaa ta'uu ibsa. Kuni faashiniidha amma akkuma argitu kana. Kanaafuyyuu kana Oromoon safuudhaan deemaa safuudhaan bulaa. Warri amma ammayyeessu horiidhaaf jennee hojjennu aadaa kana balleessuudhaaf. Namni aadaa kana balleessuudhaaf namni aadaa kana duubatti deebisuu barbaadu baay'eetu jira nu bira. Oromoon laali gaara tokko bahu gaara tokkotti itti dhufa. Gaara tokko bahu gaara tokkotti itti dhufa yaabboleetti kiyya. Gaara tokko darbu tokko gaara kana bahee nan ta'a jedhu tokko dhalatee jalaan bula. Dubbiin keenya akkas ta'eeti. Namni aadaa keenya balleessuuf akka faranjii asiin qullaa agarsiisullee hin jiraa giifti. Kana ani durba Oromootitti ijoollee Oromootitti Oromoon safuurraa hin bahu. Aadaa keenya aadaa safuudhaan ala akka uffanne kana nan ergaa warrumti hojjetu horii laalee callisee wanna aadaan fakkaanne waan hin taane saba keenya odoon ta'in immoo namoonni tokko aadaa Oromoo kana horiidhaaf jedhanii waan hin taane hojjetanii warri gurguran hin jiran sanirraa namni keenya of eegee of yaalee kun aadaa Oromooti miti jedhee dhiisudha bituu dhiisan maal godhan manatti dhufee sitti nuwwisu kanaafuu aadaa keenya kana safuusaa seerasaa eegnee aadaa keenya faashiniidhaanis hojjennee ilma uffannaa kanaafani. Tolee manni aadaa keessanas marramaa jira. Manni aadaa kiyya Booranaaf Baarentuu. Uffata aadaa Booranaa fi Baarentuu. Maqaan koo Birhaanee Mul'ataa Araddoon jedha. Tolee ulfaadhaa irreecha kan nagaa kan milkiisiniif haa ta'u nama baranaa kan bara egerees nunaa jedhu ulfaadhaa guddaa. Amiin galatoomadhaa isinis nuuf jiraadhaa ijoolleen keenya nuuf jiraadhaa qeerroon keenya nuuf jiraadhaa abbootiin keenya nuuf jiraadhaa hayyooliin keenya nuuf jiraadhaa qeerroo qarreen keenya nuuf jiraadhaa dagaagaa Oromoon ammas irra malee jala nooliin. Irree banaa irree waaqa taabganaa. Bagatti sigaa. Ameen baga walumaan oge. Irreecha jedhamnaan egaa uffanni aadaa walumaan ka'a. Kan irreecha irreechas caalatti kan bareechuu uffata aadaadha. Uffata aadaadhaan miidhaganii gaachitti argamu. Meeqa irreecha bara kanarratti irreechaa fi uffata aadaa kan bara kanaa akkamitti ilaalta? Yaa irreechi akkuma beekamu aadaadha. Uffannaadhaan bareeda. Kansaa uffannaa aadaa ittiin uffatanii ittiin bareeduudhaaf guyyaa kanammoo guyyaa nuti itti aadaa keenya ibsinudha. Wanta qabnuun aadaa babbareedaa qabnaa isa uffannee ittiin bareeduudhaaf nutillee namni akka ittiin bareedee deemuuf haala gaariidhaan qopheessinee namaaf dhiyeessaa jirra. Uffata aadaa dhiyeessii uffata aadaa bara kanaa maaltu adda godha yookiin immoo kan biraa diizaayinii haaraatti kan isin maamiltoota keessaniif kan yeroo kaanirra kan bara darbeerra bara kanatti wanti isin haaraa qabatanii dhihaattanoo jira. Ayyee sirriitti jira. Baay'ee hojjetama diizaayiniidhaanis ammayyeessuudhaan kan orjinaala ta'es ni jira. Namni kan orjinaala barbaadu orjinaalaan kan ammayyaadhaan barbaadus ammayyeeffamee kan hojjetamu ni jira. Namni baay'ee kan adda isa godhu irreecha Finfinnee namni yeroo baay'ee kan eegaa ture waggaa 150 booddee kan deebi'edha. Waggaa darbee saaluma sanaan kan itti gammanneetoo deemaa turredha. Bara kanas immoo haaluma sana caalaadhaan yaa'u ittiin deemuudhaaf qophoofnee jirra. Kan bara kana gabaa bara kana kan yeroo kaan irraa maaltu adda isa godhu? Gabaa dhiyeessii uffata aadaa kan bara kanaa jechuudha. Covidii wal qabatee egaa namoonni baay'een irreecha irratti akka dureetti egaa hirmaachuu dhabuun ni danda'ama. Kanaaf mee gabaa uffata bara kanaa maaltu adda isa godhu? Yaa'u kan adda isa godhu yaa kan bara darbee nagaa ture kan baranaa Covidii ture garuu namni of eeggannoodhaan wanta barbaachisuun maaskii fayyadamee haala barbaachisuun bakka of eeggannoodhaan akka deemudha. Kan biraa wanti adda isa godhu bakka irreecha Finfinnee irratti argamuudhaan namni kamiyyuu qophii waan godhatee jiruuf
Ani gama kootiin ofii kooti baay'een gammada uummannis immoo baay'eetti gammada yaada kan nuti kabajnu of eeggannoodhaan Covidii of eeggannoodhaan jechuudha. Akkuma namni si aynaan eegaa jirullee isinillee egaa maamiltoota keessaniif waan haaraa wanta babbareeda hedduu qabatanii dhufaa jirtu fakkaata. Meegaa maamiltoonni gara kee dhufanii kan uffata kana kan bitatanidha moo kan akka karaatti fudhatanidha kan irra caalaa baay'atan? Namoonni kan kireeffatanis ni jiru garuu kan bitatantu baay'ata. Namni bitachuu barbaada yeroo yeroodhaan wanti ammayyeeffamu yeroo yerootti waan ba'uuf namni waanuma haaraa uffateetoo mul'achuu barbaada. Irreecha kanarrattis immoo waggaatti yeroo tokkodha waan ta'eef kan inni dhufu baqa waan haaraadha kan baay'inaan fayyadamu namni. Kanaaf akkuma namni waan haaraa baay'inaan fayyadamuuf qophaa'etti isinillee waan haaraa maamiltoota keessaniif qabatanii jirtu jechuudha. Sirriitti qophoofnee jirrasi qophaa'aa jirrasi. Mee maamiltoonni bifa kiraatiin uffata isinirraa fudhatan yeroo fudhatanii gammachuudhaan fudhatu haalli deebii yeroo deebisanoo wanti isin mudate jira? Yaa wanti bara darbeetti nu mudate jiru garuu namni yeroo achumaan fudhatee kanaafus hin jira. Kireeffatee achiin kan fudhatee hafu hin jira kan deebisullee hin jira yerootti kan deebisu hin jira yerootti kan hin deebisne ni jira. Akkuma namaatti warri kireeffatanii uffata namaa fudhatanii haftan deebisan jedha imaanan nyaatinaan jedha warri kireeffatan nurraa. Gammachuudhaan dura kireeffatanii yeroo fudhatan itti gammadaa fudhatan yeroo deebistanii sittuma gammadaa fi deebisa. Gammadaa fudhachaa gammadaa deebisan jedha. Mee hojii kanarraa gama waggaa meeqa hojjetteerta? Kanan hojjedhee waggaa 6 akkasiin ta'a. Yeroodha gara yerootti garaagarummaan hojii gabaa kana gabaan kun yeroodha waggaadha gara waggaatti garaagarummaan isaa maal fakkaata? Fedhiin namaa garaagarummaa guddaa qaba. Kana duraan namni cidhallee baay'een fayyadamu aadaadhaan amma namni baqa guyyaa dhalootaatiif aadaa fayyadama cidha isaatiif aadaa fayyadama suura ka'uudhaaf aadaa fayyadama waan ta'eef jijjiiramni baay'eetu jira. Namni baay'ee jijjiiramee jira nutis baay'ee diizaayinii warri mana uffata aadaa qaban kamiyyuu diizaayinii godhanii yeroo itti hojjechaa jiranidha. Kan duriirra baay'ee fooyyee jira jedhee yaada. Meegaa malumaani yeroo uffata kana kennitan jechuudha. Yeroo uffata aadaa kana garaagaraadha kan isin maamiltootaaf kennitanii garuu maamiltoonni itti gammadanii kan isaan dhufanii fudhatan isa xaxamee diizaayin ta'edha moo isa durii isaadha irra caalatti kan fudhatan? Akkuma fedhii namaadha. Kamtu irra caalaa heddummata? Kan heddummaatu kan ammayyaa'edha. Isa ammayyaa'edha. Kan isa aadaa isaa eeggate namni suuraaf irreecha kana beeksisuudhaaf namni orjinaala kana kan irreecha irratti fudhatan isa ammayyaa'edha. Isa ammayyaa irra caalaa. Mee gabaan isaa gurgurtaan isaas ta'es kiraa isaa yeroo kennitanii irreecha irratti maaltu adda isa godha? Gatiin hin dabalamoo gatiin duraadhaan kan isin kiraa kennitan? Wanti nuti daballu tokkoyyuu hin jiru. Gatiidhuma wal fakkaata yeroo kamiyyuu namni wanta danda'uun qarshii danda'uun amma qabuun fudhachuu danda'a. Irreecha jennee gatii kan daballu miti jechuudha. Baga irreecha bara 2013dhaan si ga'e ayyaana gaarii sifaa ta'u ulfaadhu. Ameen sinillee bagattiin nu ga'e. Bagattiin si ga'e. Baga walumaan ga'e. Egaa sitti kan si argee yeroo uffata ilaallataa jirtudha. Uffanni akkasii si bareeche kun aadaa eessaati? Kan Booranaati. Diizaayinii haaraadhaan kan hojjetame. Kan diizaayinii haaraan hojjetame kan ammayyeeffame jechuudha. Mee egaa irreechaa fi kan akkasitti bareedaa qophaa'aa jiru? Irreechaafidha. Mee irreecha bara kanaatiif haala kamiin kanaatti qophooftee jirtu? Haala gaariidhaan qophaa'aa jirra. Baay'ee namatti tola. Uffata akkaatii barbaaddee iddoo barbaaddetti argataa jirta? Baay'ee. Bitteeti moo kireeffatteeti? Kiraayidhuma. Kiraayidhaan fudhachaa jirtu. Dhageesseerta Dhageesseerta warri kiraa fudhatan deebisaan jiranii. Haa ta'u. Nan deebisaan. Deebistaa. Gatiin isaa kan yeroo kaanirraa yeroo irreechaa kanatti addaadha. Gatiin yeroo kaan ittiin fudhattuu fi amma yeroo dhuftee asitti kireeffattu gatiin isaa garaagarummaa qaba. Lakki garaagarummaa qabu diizaayinii akkuma diizaayinii keettidha. Ammasuma gatii isaas kan dabalu jechuudha. Mee irreecha bara kanaatiif haala kamiin qophooftee yookiin wanti immoo adda isa godhu maalidha irreecha bara kana? Irreechi bara kanaa wanti adda isa godhu
yeroo lammaffaadhaaf Finfinneetti kabajamuusaa kana fidhamuun Taddasa godhu. Horii Finfinnee yeroo lammataadhaaf deebi'ee dhufuunsaa adda isa godhaa jechuudha. Ati sirriitti qophooftee jirta. Tole ayyaanni kan nagaa kan milkisiifaa ta'u irreecha gaarii. Walumaan nuufaa ta'u. Tole gifti kolfaadha. Galatoomtillee. galata rabbi rawaltane Iganu fel matilane galata rabbi rawaltane iganu fel matilane hora bullalle taradachane Iganu fel matilane hora bullalle taradachane falmata lamiko kan birbir sagoro ugan sena randa budar bera barriro igaddu dangala ela fe akachachabe Ijidi garobe luputu gumarabe Falmata lamiko kan birbir sagoro Uga kaliti ture himanna bararoro Igaddu dangala ela fe akachachabe Ijidi garobe luputu gumarabe Yo maskanye salpati Serrano ya kode Ofkeneti jabani sirrati Serrano ya fole Sena badanu galtenti Serrano ya kode Walarkina finfinneti Serrano ya fole Irreeffadhu malkaa keetti yarra Serrano ya kode Dhugaan galte gullalleetti Serrano ya fole Wirtuu keewdhaan abeeti Serrano ya kode Tumaan labsi akka beeti Serrano ya fole Reechirree kooti seenaan tiksa ani sakka abbaa kooti Reechirree kooti dhiiteen sirbaa kunoo kun isaadaa kooti Bagatis. Baga walumaan nu ga'e. Mee akkamii hojiin waan haaraa maal qopheessaa jirta irreecha baranaati? Irreecha baranaadhaa fi wayyaa aadaa gosa garaa garaadhaan iddoo aadaa garaa garaarraa qopheessaa jirra. Ati sirriitti qopheessaa jirtaa sirnaan kan itti qophaa'aa jirtanii jechuudha. Anis baay'ee sirriitti qopheessaa jirra.
wanta garaagaraa qopheessaa irra wanta namni ajajatu hundumaa isa hojjechaa irra. Fedhiin namaa maal fakkaata haala diizaayinii akkamii irra caalatti kan inni ajajataatiin jiru diizaayinii irratti baay'atamoo isa durii irratti akkamii mee dhiyeessise namni maamilli yeroo baay'ee akkamiidha kan inni barbaadu? Namni amma diizaayinii barbaada. Diizaayinii nuunis waan addaa hojjechaa irra gatii ta'ee fi akka fedhii namaa hawwatutti kanaaf namnis wanta bareedu barbaada gatii ta'ee fi haala ammayyaa ta'een wanta bareedaa wanta namni hundumtuu iyyuu uffachuu danda'u qopheessaa irra. Akka aadaa isaa gadi hin dhiisnetti yeroo harka keessan jira isintu kan diizaayinis godhee baasu akka aadaa isaa safuu isaa gadi hin lakkisnetti hojjechuu irratti hagam xiyyeeffattanii hojjetaa jirtu yeroo baay'ee yeroo tokko uffatoonni mul'atan aadaa isaanii aadaa tokkollee jedhamee dubbachuuf kan nama rakkisu safuu isaallee kan gate qullaafaa kan baay'atutu jira sanarratti xiyyeeffannaa akkamii gooteedha kanaati hojjechaa jirtu. Nuuni waa'ee aadaa irratti baay'ee of eeggannoo goone aadaa keessaas akka hin baanetti akka namni tuuffatees wanti hin jennetti akkuma namni hundumtuu jaallachuu danda'utti aadaa Oromoo ibsuu danda'utti hojjechaa jirra. Bara kanas irreecha kabajuudhaaf wayyaa aadaa qofaatu hin taane maaksii garaagaraallee hojjennee akka namni yeroo isaa wajjin deemutti akka namni irreechaa sodaate wanti hin jennetti maaksii hojjechaa jirra wayyaa aadaa irra. Kanaafuu qophiin isaa baay'ee bareedaa jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Haala addaa. Maamilli gaafa dhufee uffanni isaa qaqqabuu dhiisee akka haareen deemnee fi sirriitti yeroodhaan itti qophaa'aa jira. Yeroodhaan halkanillee as bulee hojjechuudhaa fi sa'aatii illee ganamaaniin ka'ee hojjedhaa. Wanti tokko ajaja baay'ee jira gadi as bulleefaa hojjennaa. Wanti tokko namni akka nutti mufatu hin barbaanne. Nama gammachiisne maqaas gadhiisna malee nama hin gaddisiisne. Wadaga kanumatti nama gammachiisaa ayyaana gaarii siif haa ta'u irreechi kan milkii siif haa ta'u gaabara dhuftuunis immoo akkanumatti nagaan nu haa gahu. Ameen isiniif hunduma keessaniif irreecha nagaa isiniif haa ta'u. Irreecha irreeffannaa irree waaqa dhaabgannaa ilijanee fuula kee dhaabbannaa har'as baruu si malee maal qabnaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa yaa waaqsi kadhannaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa yaa waaqsi abdannaa oo yaa maree. Tole daawwattoota keenya irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii isin jechaa qophii simboo aartii keenya akkuma tufettidha kan inni jiru. Egaa ammas mana uffata aadaa garaagaraa irra deemnee haala dhiheessii uffata qophii ayyaana irreechaa irratti turtii taasisna ammallee nu duukaa bu'aa nu waliin tura. Tole bagattiin si ga'ee maqaan keenya. Maqaan koo Dajaneen jedhama. Mana uffata aadaa Oromoo Dajanee jedhama. Tole baga ayyaana irreechaa kan bara 2013 nagaadhaan si ga'e. Baga wajjin geenya. Mee ayyaana bara kana wanti adda isa godhu maalidha? Ayyaana irreechaadhaaf qophii akkamii taasisaa jirtu? Ayyaanni barana ayyaana hundumarraayyuu adda. Waa'uma dhibee kanaan wal qabateeti jedhama kaayi. Amma wanti tokko dhufaniitoo namoonni uffata bitachaatii miti kan jirani. Dhufaniitoo nu gaafachaatii miti kan jirani. Amma eegatuma jira wanti isaa waan hafaniif nuun galle. Osoo duriitti yookiin waggaa darbee waggaa baroota darban irratti yeroo ayyaana irreechaa manni kun yeroo kanatti haala akkamii keessa jira silaati? Manni kun akkuma beekamu mana kana duwwaa odoo hin taane naannoo kana akkuma beekamu mana aadaa baay'eedha kan jiru. Mana kiyya duwwaa odoo hin taane manni hundiyyuutu uummata meeqadha kan yeroo akkanaa kana jechuudha kan nama kan keessumsiisnu jechuudha. Manni kun hin mul'atu nama duwwaadha. Har'a garuu nama duwwaa odoo hin taane uffata duwwaadha akkuma laaltan kanatti jechuudha mana uummataaf qopheessine jechuudha. Uummanni garuu nutti dhufuu hin dandeenye. Maaliif akka ta'e immoo ganuma ka baraatoo jirra jechuudha. Gabaan bara kanaa baay'ee qorraadha jechuudha. Namni illee dhufaatiin jiru namni kireeffannee gabaan haala bara kana jiru xiqqoo qorraadha jechuudha. Qorraa otoo hin taane sirumaayyuu hin jiru. Qorraa otoo hin taane siruma hin jiru. Siniidhaarra siriittu kan nuti ol seene mana kanatti jechuudha. Akkuma laaltan mana kana keessa amma ijoollee hojjetaniidhaan mana kana keessa hin jiran jechuudha. Garuu immoo nuyi uummataaf aadaa keenya calaqqisiisuudhaaf beeksisuudhaaf waggaa meeqadha kan itti dadhabne jechuudha. Ani itti dadhabe odoo hin taane ani itti dadhabne hundi keenya iyyuu jechuudha. Garuu immoo an baranaa kun immoo sirumaa nuu galuu iyyuu madideen. Anan gara mataa kootiin naa galuu dide sirumaayyuu. Kanumti bilbilumaan irree
bilbilu maarree kan namni nu bilbiluudha kan an dhabamne jechuudha bara kana keessa jechuudha. Kanaaf ka mee bubbulleetu malaalla kan gara fuulduraa hin barre amma. Kanaaf namni illee jiru sinis wanta qopheessitan gaa otoo gabaarra oolchine waanni haaraas ta'e wanti qopheessitan sababa koovidiitiin gaa akkuma jirutti jira jechuudha. Wanti adda bahee uummanni dhufee fudhataa jiru hin jiru. Waan tokkomtu hin jiru kanarratti immoo haasofni garaagaraa hin jira. Haasofni sun immoo namni tokko immoo fakkeenyaaf waamii akka namni tokko cidha tokko yaamuttiidhaan uummanni Oromoo kan yaamamaa jiru jechuudha. Waraqaadhaan jechuudha. Kanaaf uummanni immoo amma hiriyoonni keenyarra jechuudha. Ofii keenya bilbilee fi maaliif nutti hin dhufne waggaa jennee gaafannu akka cidha nama tokkootittidha kan yaamamaa jirru. Aadaan Oromoo immoo irreechi immoo kanaa miti kan jedhan yaada akkanaan nu kennan. Nuyyuu amma hojii kan hojjechuudhaaf dursa onneedhaan kan hojjechaa jirru jechuudha. Amma sirriittuyyuu jechi nama tokko jechuudha. Haalumti qilleensa isaa jechuudha. Haalumti irreecha barana akka hojii kana hojjettu miti akka laaltu sin goosisu jechuudha. Garuu immoo nuyi kanaan duras immoo dadhabneeti waan hunda dabarsineeti hojjechaa turre. Gara fuulduraattis immoo inuma hojjenna immoo akka nama siin jedhe intini keenya nu kutachiisoo doon taane irra caalaa immoo akka hojjennuudha. Hojjenneetis immoo agarsiisne hambara kanaa immoo inuma dabarsina gara fuulduraattis immoo inuma hojjenneeti kan yaadaa jirru jechuudha. Sababa kana bara kana adda haacisu iyyuu malee egaa yeroo darbanitti waggaadha kara waggaatti maal fakkaata jijjiiramni fedhii uummanni maamiltoonni itti fayyadamummaa uffata aadaa kanaaf qaban. Keessumaayyuu waggaa darbe waggaa har'aa jechuudha. Akkuma duratti sitti miti waggaa har'aa naannoon kun mana kana dhiisiti naannoon kunuyyuu waan addaa ture. Uummanni bakkeedhaa dhufa biyya garaagaraatii dhufa amma immoo yaa'u dhowwamee jiraan dhufanii hin galanii eenyutu namni uummanni dhufee too asirraan binne ta'e immoo uummanni galaatii miti kan jiru jechuudha Finfinnee keessa jechuudha. Waan hin galleef magaalaa kana keessa waan hin galleef eenyudha kan nurraa bitu. Kan Finfinnee nurraa bitu ta'a yookiin immoo gaaf tokko amma yeroo booda hin kireeffatu ta'a. Namni lama namni sadii jechuudha. Uummanni immoo aadaa kana immoo warri beekan immoo namni beekan dhufuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf akkasumatti taa'eetu jira jechuudha. Meeqa yeroo kaanittis ta'u namni irra caalaa isin uffata aadaa isa kamidha kan inni fayyadamu isa xaxamee diizaayin ta'edha moo kan tipiika aadaa isa duriidha irra caalaa namni kan fayyadamu isa kamidha hirmaannaan uummata isa kamirrattidha kan caalu yeroo irreechaatti. Yeroo irreechatti irrattis ta'e yeroo hundaayyuu irratti namni fedhi namaa garagaraadha. Akkuma fedha namaatittidha namni kan barbaadu jechuudha uffata. Kan duris ta'e aadaan duris immoo miidhagee bareedee ta'u immoo kan barbaadu hin jira. Normaal akka yeroo biraatitti akka uffatamutti jechuudha. Nu amma akkuma laaltan kana immoo akkuma dursanitti odoo hin taane immoo isarra fooyyessineetidha immoo miidhagsinee ta'u akka namootatti itti tolutti akka isaan barbaadanitti akka fedha namaatittidha kan hojjennu jechuudha. Irreechi kan nagaa kan milkeessifaa ta'u egaa bara dhuftu irratti immoo kana caalaa gaa baay'inni akka kabajnu abdii guddaan qaba ulfaadhu galatoomii ayyaana gaarii. Uumaa miti galatoomaa isinis. Daawwattoota keenya qophii simboo aartii keenya har'aaf qabanne asumarratti goolabnee jirra. Egaa ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaan haalli gabaa uffata aadaa maal keessa jira? Bittaaf gurgurtaan isaa maal fakkaata? Hirmaannaa maamiltootaa hoo haala kamidha? Kan yeroo kaanirraa maaltu adda isa godha? Isa irratti mana uffata aadaa Finfinnee keessa jiran garaagaraa irra deemnee dubbisnee turtii gaarii taasisnee jirra. Egaa qophii keenya goolabnee jirra. Aga xumura qophii keenyatti waan waliin turtaniif guddaa galatooma. Kan isin waliin ture ani Daraartuu Nagaashi gama ogummaa kaameraatiin Naasinaa Ilboon Jaanaa waliin ture. Qophiilee faayibiroo hafanitti fufuu irreecha nagaa kan milkii isiniif haa ta'u ayyaana gaarii.